baga nagaan dhufte. Hayyee Artistii Hayiluu Baalchaan jedhama. Weellisaa Hayiluu Baalchaa akkasumas walaloo fi jeedaloo hojjedha. Al tokko tokkos daayirektii gochuudhaan beekama. Kan hin dhaladhe asuma aanaa Gumbichuu godina Shawaa Bahaa jechuudha. Aanaa Gumbichuutti Gumbichuu jechuun Gumbichuu hidda latiinsa tuulamaati. Tuulamni ijoollee sadii qaba. Daaccii Bachoof Jiillee achi keessaa daacciin ijoollee sadii qaba. Ijoollee sadeen san keessaa woboon immoo ijoollee torba qaba. Ilmaan torba jechuudha. Ilmaan torban san keessaa hangafti Gumbichuu. Gumbichuu jechuun maqaa namaati. Maqaa namaa saniin kan mogga'eedha. Gumbichuu jechuudhaan kan dhaladhe achitti. Baay'inaan kan hin guddadhe garuu naannoo Bishooftuutti fi achuma aanaa Gumbichuu. Gumbichuun Bishooftuu jalatti? Jala miti. Godina Shawaa godina tokko garuu Gumbichuu aanaa biraadha. Aanaan manni magaalli aanaa Gumbichuu immoo magaalaa guddittiin Caffee Doonsaa jedhamti. Barumsas sadarkaa tokkoffaa koo achii fi akkasuma Bishooftuutti kan hin baradhe. Sadarkaa tokkoffaa kutaa 2 kaasee hanga kutaa 6 Bishooftuutti Ada'aa moodeelii fi Libla Dingilitti hin baradhe. 6 haga 10 achuma aanaa Gumbichuu immoo ittiin baradhe magaalaa Caffee Doonsaatti jechuudha. Tole. Mee aartiin akkamiin walitti dhufte? Aartiin beektaa yeroo ijoollummaa kootii an sirba baay'een jaaladha. Sanumarraa ka'ee sirbootan dhaggeeffadha. Sana booda ijoollummaa mee sirba eenyu faana dhaggeeffatte? Ijoollummaadhaan sirboota duriidhaan baay'ee kan hin dhaggeeffadhu. Sirboota akka Adam Haruun, Faandishee, Daagim Mokonnin, Maammar Sheekaa warreen akkasii. Mee Faandishee irraa qabee yaadatta? Ijoollummaa dhaggeeffachuu turte? Isaan keessaa Kottu Yaa Boontuu. Meenaji. Ayyee. Kottu Yaa Boontuu as kottu addeeti iyyaa dhiibeeti yaa yoo sitti sirbeen fayyaa caalaqqistuu leellistuu aadaati iyyaa. Kottu Yaa Boontuu as kottu addeeti iyyaa dhiibeeti yaa yoo sitti sirbeen fayyaa caalaqqistuu leellistuu aadaati iyyaa. Ijoollummaa kana dhaggeeffachaa? Baay'een jaaladha ture sirba kana. Tole mee booda akkamitti itti fufte? Achumaan hawsoo wayii ture. Hawsoo Aanaa keessa? Aanaa aadaa fi turizimii jala ture hawsoon suni hawsoo hawwii Gumbichuu. Achi keessatti na affeeranii koottu jechuun mana barumsaatti ijoolleen na beekan. Koottuti nutti makamii waliin hojjedhu naan jedhanii. Achumaan achi jalatti sirboota kana akka aadaa fi turizimii jalatti jechuudha gurmoofnee hojjechuu jalqabnee mana barumsaa irra deemnee hojjechaa turre yeroo sana. Maaliin hojjettaati gaafas? Ani shuyantoodhaan hojjedha, weellisaadhaan hojjedha, weellisummaadhaan hojjedhaa ture yeroo sana jechuudha. Sana booda achumaanis gara Bishooftuutti hin deebi'ee gidduudhaan sarkas Bishooftuu kan jedhamu tokko jira baandiin. Achis galee turtii baay'een turre garuu turtii baay'ee xiqqoodhaan achis waan ta'e na mudatee nan bahee sana booda gara sirba hojjechuutti jalqabe jechuudha. Tole gara mee kilippii kee ka duraa dhufna? Akkamitti hojjette? Eessatti hojjette? Bara kam hojjette? Kilippiin jalqabaa nama hojjedhe dhiyoo kanaadha bara 2019 2011 jechuudha akka lakkoofsa Habashaatti. Mee dura kilippii kee sagaleen nuyi kilippii dura sun nu afeeri kan dura hojjette? Hayyee eeyyeen kan jedhu ture mata dureensaa. Daalee Sooriyaa baadaalee bara dhufaa jiru suma caalee. Daalee Sooriyaa baadaalee bara dhufaa jiru suma caalee. Saayiluu difaayee sitti deebi'aare diinataan kin biyya keessa marsee daalee keetitu biyyaa baasee. Akkas jedha ture. Eessa waraabdan? Waraabbiin isaa naannoo sulultaatti waraabame. Eenyusi waraabee muuziqaa isaa? Warra sulultaa fi naannoo sabbataatti illee Boonaa Umar. Muuziqaan? Viidiyoo isaa kan naaf waraabe Boonaa Umar Boruuti. Muuziqaa isaa kan arreenjiin godhe Ibroodha. Ibrahim Said jechuudha. Ibrahim Said. Hayyee muuziqaa kana Alaazaar Araggaa nu afeera. Muuziqaa kana dhageeffanneeti walitti deebina.
Muuziqaa Hayiluu Baalchaarraa akka gammadan abdii qabna. Ammas Hayiluu deebi'een jirra. Kun kilippii kan duraati jechuudha. Kilippii jalqabaati jechuudha. Tole. Samboota mee akkamii muuziqaatti fufte? Yeruma sanayyuu hojiiwwan sadiin wal faana oofaa ture. Maaliif walaloo fi jeedaloo akkasuma nama biraatiif kennaan ture. Fakkeenyaaf yeroo sana sadi wal faana. Samboota kee kanaas fuuma barreeffatta walaloo fi jeedaloo isaa walakkaan isaa aadaa ture. Sirbi kun naannoo Finfinnee kanarratti waan xiyyeeffatudha. Innis akkuma dhageesse Saahiluu Difaayee jedha. Maal jechuun Saahiluu Difaayee? Saahiluu Difaayee jechuun qondaala mootummaa yeroo Hayila Sillaasee. Gaafas turtee isaati? Seenaan jira. Seenaan jira. Seenarraa akkan kitaabolii garaagaraa dubbisutti jechuudhaa fi abbootirraa qoradhutti. Yoo kana ture baay'ee miti waggaa 60 maal ture yoo ta'edha. Mootummaa kanatti dhiyaataa ture. Fakkeenyaaf waldaa Maccaaf Tuulamaa ni beektu. Waldaa Maccaaf Tuulamaa saniyyuu akka seenaan himutti adda dureedhaan kan gufuutti ta'aa ture isa ture. Isarraan kanaaf immoo sirbi kun aadaa Gugsiiti. Gugsii jechuun Finfinnee kanatti dur naannoo Finfinnee kanatti Gugsiin aadaan Gugsii beekamaadha fardaan jechuudha. Fardi immoo taankiidhaan isa dhufeeyyuu isa biyyaa baase. Xaaliyaaniin akkuma beekamu yeroo lama gara biyya Itoophiyaa kanatti deebite. Isaan kan biyyaa dachaase adda dureedhaan ofirraa kan qolate fardeen Oromoo kanadha jechuudha. Kanaaf inni akkas godhe suni maaliif dhorkamaadha? Maaliif Saahiluu Difaayee isaan dhorkaa ture? Akka farda hin yaabbanne, Gugsii akka hin baane, ulee qabatanii akka hin baane naannoo Kuttaayee kanatti Kuttaayee dhaabameera jira sirba kanarratti asiin walisoo jahaan bachoo torban Kuttaayee. Jechuun kun akka aadaa dur ja'ama moo sumaatu uume? Kun idalatiinsaati ammas jahaan afran walisoo jedhaman. Naannoo kanaa buqqaanii baay'een isaanii fakkeenyaaf Galaanii fi Gullalleen adda dureedhaan warroon Finfinnee kana keessa jiraachaa turanidha. Isaan akka Gugsii sana hin baane dhorkaa ture. Beek walaluudhaan kaa'uu kana siitu uume moo uummanni akka aadaatti itti fayyadamaa ture jechuudha? Miti akka aadaatti osoo hin ta'in ani seenaa sanaan gara walalootti jijjiiree ammas wanti kun Gugsiin suni akka deebi'uu fi aadaan suni akka hin hafne wanto jechuu kooti akeekuu kooti. Saahiluu Difaayee sitti deebi'aare. Diina taankii sitti deebi'aare. Maaliif akkasitti hin deebine? Diina taankiin biyya keessa marsee daalee keetitu biyyaa baase. Daalee jechuun maqaa fardaati. Sanaaf sanarraa kan ka'edha kan barreesse jechuudha. Tole. Mee gara kilippii kee lammaffaadha. Kilippiin hedduu jaalladhuu fi kilippiin kee lammaffaadha. Dhugumatti sirba ergaa guddaa qabu. Daarektiin isaatis kasirratti hojjetame. Mee seenaa sirba sanii naa? Abdiidha. Abdii jedhama. Mata dureen isaatu dura nama harkisa. Abdii malee hin jiraattu. Namni jalqaba kan du'u abdii yoo dhabedha. Abdii dhabde taanaan du'uu jalqabde jechuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti abdii qabaachuu qabda. Amma jalqaba yeroo ka'u eenyu haa gammaduuf wal jibbinee addaan baana. Mee dalaa hojjenaa jiru? Eenyu haa gammaduuf gaddinee addaan gargar baanaa koo gaaddisee koo. Gaaddisa walii taanaa yoonu wal taane gaaf tokko guyyaan keenya ni baati ni mooti dhugaan teenya ni mooti jedhee jalqaba. Yoonu wal taane dhugaan teenya guyyaan keenyas ni baati dhugaan teenyas ni mooti jedhe. Achi keessatti maali jechi tokko kan itti fayyadamtu yoo qabaatan hurriidha. Somni dhugaa fuuldura kaatu. Somni dhugaa fuuldura kaatu. Gurraacha biifturra addaatu jedha. Gurraachi jechuun waan hin mul'anne gurraacha jechuun adii fuggisoo adiiti. Adiin immoo ifti immoo biiftuudha beektaa. Isarra addaata somni yoo dhugaa fuuldura kaatu. Garuu itti siqxee
yoo hammaarte hurriidha. Yoo ilaaltu jibriidha. Yoo ilaalan jibrii yoo ilaalan jibrii yoo hammaaran hurrii. Fakkeenyaaf hurriin tokko gamatti yoo ilaalte adiidhaa si hawwataa waan dhaqxee harkaan qabdu sitti fakkaata. Somni akkasi dhaqxee yoo qabde garuu hin jiru. Abdi maal jammas hin gatantaru akka duraanii. Gaaddisa odaa jala taa'anii hin ta'u dibaabee qabachuuni. Miila lamaan fuulduratti deemaa maal inni mataadhaan gufachuuni. Muuziqaa isaa eenyu si waraabe kilippii tana viidiyoo isaa eenyu si waraabe? Ammas viidiyoo isaa kan na waraabe Boonaa Umarii. Arrangementii isaallee Ibrahim Said. Mee iccitiin gadaa stuudiyoo kan Ibroo fi Boonaa biratti maaliif isaan filatta? Isaan kan hin filadhuuf iccitii biraan qabu. Iccitiin isaa yeroo hojii jalqaba hojjedhu sana haalli isaanitti sisimatan addadha. Maaliif waan sinuufan hin qabanii hojichi keessuun bareedee akka bahu si caalaa isaanii kan itti cinqamu. Ibroon ammas nama saayinsii muuziqaa galee fi barra. Hayyee. Nama saayinsii muuziqaa sirriitti galee fidha. Ibroon jechuun nama aartii Oromoo jilbiibbiidhaan jirtu dhaabee miilan akka deemtu gochaa jiran keessaa Ibrahim Said isa tokkodha. Akkasuma Boonaalleen waraabbii kilippii irratti kilippii amala keessaa yoo amalli isaa sinnuufu haga dhumaatti hojichi suni bareedee akka bahu isa kan itti cinqamu beekta. Siin lola wal lolta maaliif hojii kee irratti siin lola. Akkana waraabamuu qabu siin. Ayyee sirratee dhumatee waan hawaasatti bahu tokko hin jira miti. Waan hawaasaaf malu tokko akka ta'u tursiisa. Maaliif hojiin baay'een dafanii yeroo istiidiyoodhaa ba'an dafneetuma nuti YouTube irratti feenee maal gochuu barbaada. Yoo yeroo akkas ta'u hojichi baay'ee baduu danda'a. Kanaaf suuta jennee tasgabboofnee tasgabbaa'ee hojichi suni akka bahe bahu barbaada. Dhugumatti Boonaa Umarii fi akkasumatti Ibroonis aartii Oromoo irratti warra shoora guddaa taphachaa jiru. Yeroo dhiyootti isaanis gara Koket Show keessummaa ta'anii ni dhufan jee yaada. Mee sirba Ibrahim Sa'idiin qindaa'e kan Boonaa Umar waraabe sirba Hayiluu Baalchaa dhageeffannee walitti deebina. Abdiin qaba haju. Hayyee abdii irraa as garagallee jira. Hedduu namatti tola sirbi kee kuni. Mee sirbi afaan Oromoo akka amma walalee isaa tokkottis akka nama wallisuu tokkotti sadarkaa akkamirra jira? Warra biraa laalte maalirra jira muuziqaan afaan Oromoo? Kan gama biraatiin wal madaalchisuus osoo hin barbaachisin aartiin Oromoo maal ta'uu qaba? Maaliif yeroo nama biraa wajjin wal madaalchistu yookiin wal dorgomsiistu haguma isaan deeman sana deemta beekta. Akka keetti deemuu qabda. Akka keetti deemuu qabda. Maaliif haguma isaan deeman sana deemtee dhaabbata akkas yoo ta'e. Kanaaf akka amma jiru kanatti abdii qaba. Aartiin Oromoo amma jajjabaachaa jira jedhee yaadaani. Bareedaas jira. Akka gaariitti dalagamaa jira. Garuu warri abdii namatti tola. Gabbu'aa jira aartiin Oromoo walaleessaa fi yeedaleessaan beekamaa karraa fudhatan hin jiru. Nama akka barbaade bocaa jira warra jirus ni jira. Inni gama tokkoon yeroo ilaalamudha. Fakkeenyaaf isa badi osoo hin ta'in isa gaariitti deemaa jirus wal cinaa qabdee yeroo ilaaltu garuu abdii qaba ammaaf hojjetamaa jira. Inni akka gaariitti hojjetamaa deemu kun yoo ol ba'aa deeme inni kufe sun homaa miti. Maaliif inni kufe sun hin hafaa inni isaan sana ilaalee bareechaa deema waan ta'eef. Kan fakkeenya godhan cinaacha cimaadha. Isaa gama ciminaa kana maaliif isaanis warroonni fakkeenyaaf warroonni amma aartiin Oromoo dadhabaadha amma jedhan akkuma ati jette jiraachuu danda'u. Yaada kana fudhatanii kan sirreessanis jiraachuu danda'u waan ta'eef akka kootti garuu aartiin Oromoo amma abdii qaba bareedaa jira. Warri immoo seeran hin hojjennes isaanuma amma akka gaariitti hojjetamaa jiru kana ilaalanii by the way kan barbaachisu fakkeenyaaf walaloo akkuma ati jette walaloon barbaachisaadha. Jiidaloo bareedaadhaan iddoo filannaa yeroo waraabbii waan kanarratti xiyyeeffannoo gochuu qabnan jedhanii akka yaadattis jechuudha akka dhaamsaatti. Mee ati
eenyu fakkisiite amma fakkeenyaaf walaloon hin barreessanaan jettee jirta artistoota adda addaatiifis akka kanneen natti himtee jirti eenyu ka fakkisiite eenyu fakkisiite walaloo namni ati warra amma dura keessa haa dinqisiifattus haa ta'u akka isaa barreessuu qabeettee akka itti galte akka isaa barreessuu osoo hin ta'in akka isaatti barreessuuf miti amma kan barreessu waanuma ta'e yeroo hojjetu inni akka sanatti barreessee jira waan ta'eef kan isaa suni gaadha. Ati immoo gara biraatiin barreessita. Fakkeenya garuu sii ta'uu danda'u. Waan gaarii namni hojjete tokko fakkeenya siif ta'a. Fakkeenyaaf Abdii Qophee sirboota Adam Haruun kan barreesse baay'inaan isadha. Warreen akkasii walaloo ciccimoo haga ammaatti hin dagatamne barreesse Abdii Qophee. Warreen akkasiitti kan fakkeenya naa ta'an. Mee hanga amma walaloo meeqa namaa kennite? Walaloo 2019 amma kan akka kiliippiitiin gama kiliippiitiin kan bahe hojii namaaf kenne. Fakkeenyaaf isuma dura amma affeerri kana eeyyen isa jedhu sirba koo kana wajjiniin wal faana kan dalagan baay'eetu jiru. Isaan keessaa falaasama jaraa kan jedhu ture. Falaasama jaraa. Kan warquu asaffaa hojjetu. Warquu asaffaa. Walalooni. Mee kam jaa falaasama jaraa. Yaa margee warra galaanii maaliif aaru sifaan jira jennaanii. Yaa margee warra galaanii maaliif aaru sifaan jira jennaanii. Hayyee guutuu saadaa sarargaa nu dhageessisan stuudiyoo irraa walitti deebina. Sirba warqoo asaffaarraa as deebinee jirra. Sirbi kun hedduu sirba jaalatamaadha. Mee Hayiluun wallisaadha moo walaleessaadha moo daaraktiidha moo maali profeshiniin kee? Keessaa filadhu mee. Mee kami ka irraa hojii kiyyeetu. Weellisaa maaliif jalqabas akkasumatti hin ka'e. Hojii daarektiingii illee kan inni wantoo jedhe barumsa tiyaatira waliigalaa baradheen ture. Sanarraa ka'een achumaanis daarektiingii isaa hojjechuu jalqabe malee jalqaba kan inni ittiin ka'e weellisummaadhaan. Anammoo walaleessummaan isa keessatti arga baay'ina. Walaloo? Ati immoo dura wallisaadha sanboota walaleessaadha jetta. Walaloo isaa qopheeffattu malee immoo weellistu qaba. Maali hojii adda addaati bara. Wallisaa fi walaleessaa waladda. Hayyee garuu namarraayis fudhadhu walaloon tokko jiraattu malee weellisuu hin dandeessu. Kanaafuu fi jiidaloon barbaachisaadha. Eenyu Hayiluun wallisaadha walaleessaasi. Akkasis jechuu dandeessa. Lachuu gadi hin dhiisuudha. Hayyee. Hayyee haa ta'u mee amma warqu maali Hayiluu keenya maal irratti argamta? Amma addaan hin kunne ka. Ittuman fufa. Qabsoon itti fufteetti. Ittuma fufti. Qabsoon sirbaa. Waluma qabdeetuma itti fufti. Hojii haaraa hojjechaa hin jira ammas. Akkasumas hojiiwwan weellistoota biraaf kenne. Fakkeenyaaf dhiyoo kanatti kan ba'an baay'eetu jira. Arreenjimentiin isaanii xumuramanii waraabbiirra jiru baay'een isaanii. Kan dhiyoo kanatti ba'u jiru. Anillee akkasumas walleelee kannaa jirti. Hayyee. Yeroo dhiyootti hojii haaraa tokko bareedaa tokko qabadheen dhufee yaada. Si eegganna fa'a. Hayyee. Akka gaariitti na eega. Tole mee amma sirboota ati barreessite keessaa mee tokko nu afeeri. Gargar hin baanu. Ati adda ba'uu kana didaa jirti. Hin ta'u. Maaliif beektaa? Adda baatee jennaan waan baay'ee dhabda. Tokko taatee jennaan immoo waan baay'ee argatta. Tole kanoo eenyuuf barreessite? Masfin Guutaa. Tole mee maal jedha? Rukuttaan isaa rukuttaa shuguxeeti. Tole. Biiftuun dhugaa bakka ba'atu kan halkan miidhame beeka. Caffee araaratti kootu taa'een si eegaa. Akkasitti jalqaba. Caffee araaraa kana gadhiisuutti. Hayyee achitti araara buufachuuf beektaa. Tole. Wal lolan wal dhaban. Wal dhaban immoo kan itti araaraman akka seenaan nutti himus caffee araaraatitti. Iddoon akka araaraa jedhamu tokkos jira. Naannoo sanatti araara buusteeti hora irreeffatta dur.
Finfinnee toora. Sirba kanarratti walaloo Feedaloon iskeeti. Akkasumas daarektiingii isaa. Daarektiin iskeeti. Mee sirba kana daawwanneeti walitti deebina. Hayyee Hayiluu keenya hedduu namatti tola. Mee namoonni galateeffachuu barbaaddu. Maayirra dhaamsi qabdu yoo jiraate hireen si'aan. Namoonni galateeffachuu barbaadu akka waliigalaatti hojii kana haga dhumaatti xumuree akka milkaa'u warroota na cinaa dhaabbatan hunda isaanii keessattuu naannoo istiidiyoo kanatti yaadanis ta'ee waan garaagaraatiin warroonni na cinaa dhaabbatan hundi isaanii galata na biraa qabdu jechuun ni barbaada. Maatii kootiin illee haadha koo maaliif durii kaastee hojii kana akkan hojjedhuuf warroonni biraa dhiisii yeroo isaan naan jedhan illee kan na gargaaraa na cinaa dhaabbachaa turte isheedha. Akka fedhiisaa waan barbaade haa hojjetu. Waan fedhiisaa hojjete. Haadha waan taateef jechuudha. Galateeffachuun ni barbaada akka addaatti jechuudha. Akkasuma hawaasa Oromoo hundaan maaliif hojiin kana booda hojjedhullee isaan biratti dhagahame isaan dhaggeeffatan taanan dadhabbiin koo akkasuma waan ta'eef kan kanaan dura na jajjabeessaa turanii dhaggeeffachaa turanii haala gaariin na simachaa waan turaniif galatooma jechuun hin barbaada. Gara fuulduraatiin illee hojii bareedaa qabadhee akkan dhufu waan na jajjabeessaniif maaliif isa sana yeroo sii ilaalan kan bira akka hojjettu si kakaasa waan ta'eef galateeffachuun barbaada. Tole Hayiluu Baalchaadha waamicha kiyya kabajjee hanga asiin nu bira dhufuu keetiif hedduun si galatoomfadha jireenya gaarii si hawwina waan guddaa si sirraa eegna. Hayyeegaa hordoftoota sagantaa teenyaa qophiin teenyata Hayiluu Baalchaatii waliin goone kana fakkaata televezyiinii OBS qophiilee hafan daawwachuun dagatinaa qophiin teenyata har'a tana fakkaatti horaa bula.